السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. يعني كم بك أكاد سدين جرا تكفى مقلوبة سنجد أما برياني تاون دندا كوري مرة يعني كم مال جد أما كابلي جد أما كابلي يرو أكتر راجع دتكم بس أكم نمتي ألفاتا هو ini mal tuh kayak sama lah apa sih tergisi. Akka sih aku nama lagi. Wow. Yo aku memang kayak sangka pula. Aywa. Wow. Akka sumatti malu bang. Furi jadi kah? Aywa. Maafi shay tahat hamaan qabu. Akkasitti kun ofirraa nyaanni kun dijaaja waa hedduudha isinitti maashaallah. Argitanii dinnicha walitti waa hedduu maaluma isinitti maa danee xabbaataa wajji amma qorras dhufe nyaata kun waaqaan kanaan booda fataa ofirraa godhanii akkasitti hojjechuudhaan sinin jedhaa kun kana fakkaataa qabxee gaarii. Akkasii kaa kunoo dinnicha hojjedhee dinnicha waan ajaa'ibaa mana kanatti dinnicha illee manatti qopheessu. Akkasii yeroo baay'ee silkii maaf hin kaafne baay'ee biisiidhaan kunoo nyaanni maxaamaa dhufu kana malaa kanuma akka kaffalu keessattuu ijoolleen xabbaa kan yeroo biyyarraa dhufan nyaata hojjechuun beekuun sodaadha maal jettan sodaa ofirraa aduu isaa kunoo nuti amma hojii hedduu hojjetaa jirra. Akkasumallee namni akka koo biizii taatan hojii keessattuu nyaataan baradhaa asirratti gaaf tokkoof isin fayyada. Yuutuuba kiyya jala seenaatii Kadijaa Gururaa Beestii hojjetan akkaataa nyaata itti qopheessan achi jala barachuu dandeessu isiniin jedhaa. Ittaan see kun olaan amma kan amma isinitti argisiise jaa'iza godhee asumaanuu kun olaan masuulummaa nama meeqanarra jira maatii hedduun qaba. Waaw. Akkasii gizee zuurii namni tokko natti bilbiltan bilbila isin jedhaan kaasuna biiziidha astamaariidha si akkasii gaa kun nan barreessaa waraqata irratti hin barreeftu kun maal isinitti maree akkatti maatii kootii hiraa haadha maatiin ta'ee innaa akkasii isiniin jedhaa kunoo tokkoon mana faamilii warri galtanfaa keessattuu naarina haaruun barbaachisu. Asirratti illee milikitan itti godha. Warra maatii hedduu qabu jira. Warra maatii xiqqaa qabu jira. Akkatti isinitti tola. Innaa kana kanatti hiree fi